Namarriqin tiree agarsiisuu dandeessu tokko barreeffadhu. Nan agarsiisa kan jettu tokko barreeffadhuun galtaa. Daddafi daddafi. Silkii irraa ta'us silkii irraa agarsiisuu ta'us tokko barreeffadhu. Marsii mooyii wallaggaa kun amma galte mooyii ganaadha. Tokko barreeffadhu dafiiti. Ruubiin kun agarsiifachuu barbaadde fakkaata tokko barreessite erga silaati. Erga ishee ruubii kana. Kiiloo goonaani. Beeksisi argaa jiru lakkoofsa barreeffadhu singeesha. Lakkoofsa barreeffadha warra jala. Lakkoofsa kudhan barreeffadhu ruubii. Abbaan argachuu barbaadde abbaan argalee nan agarsiisetti. Wallaahi maafi mushkil. Ayyuu. Kunoo barreeffadha. Kudhan barreeffatte. Abboo olma gashinii narcaan nagadi hojii irra agarsiisuu hidhani. Aishti geessee argadhu singeesha. Jennaan quban tallool qaba hartu kana sinitti gashina. Bedaan bottina kan bareeddi yaadde bannaati. Ani jen daabboo laalu kan amma hin laalu manutu warqee fi daabboo wal bukkee kaa'e natti fidanii warqee sana fuudhan daabboo kana malee. Maaltu daabboo guyyaa kana irratti maal taate ati wanti daabboo gisu hin jiru. Abboo keessuma bulfachuu ture kana. Fuulluma keessa bulfatta kana. Kunturoon hin ta'uudhi. Kunturoo qo'ee ammaaf zedii yoo nuttura irra jira maal godhanni. Kunturoon hin ta'u. Qo'ee isuma gaa'ilaa ilaaltu as baasanii agarsiisuu kan keenya. Nu amma daabboo isa ofitti hin qabne barbaanne nu. Boollan guunne nama agarsiisa. Atumti moo'ee keeroo ko. Ati nama tokko miti dhugaa daabboo numa kana as baasii nu agarsiisa. Dhugaa abbatti aanji. Ejji kee waan nagaa argu lammata. Ani siniitiin jiru adda bar. Pantii irraa baasii daabboo. Pantii malee gaafa finnus pantii godhii jettanii gaafa itti goonee finnus irraa baasii jettanii nuu galuu dide bar filannoon keessan maal jechuudha. Seetoch faatoch lakkoofsa tokko barreeffadhaa siniin gashaa. Marsimoo laggaa kana gashi kunoo. Marsimoo meeshaan na godhaartee gashuun. Meeti geessi erga. Shamaa gorsoo nyaatee buddeena nyaatee kuma mutataa oolu akkanaa kun maal godhu nutti ergata. Jazbaan. Hoola. Bifa teknoolojii dhageeffadha. Nama oseenee harakaata godhe teknoolojiidhaan dhayaa. Ishiin. Kumaan agaan itaabii nama kumaan alagadhe osoo billaange dingeet dhibba jaarra jirti nama taaboote barreeffate kun maal jennee waamname ayyee sadii namoota qulqulluu akkam nagaa jirtanii intaani dhageenye waaqaa akkana Tukinaan. dhageenye waaqaa akkana mitiirra deebii nagaaf araarri waaqaa isin yaa baay'ate qajeele akkanuma waaqaati ayyee isiniif haa baay'atu jirtanii jiru jireenyi maal isiniif fakkaata. Jira. Kanaafurri gaafadha ayyee waan gaafachuu jedhan. Okay, yaada qabda. Maqaan kee. Afuura waaqaatti si jaalate maal goona. Xiyyiitii naan jedhani xiyyiitii. Oh, xiyyiitii sin jedhanii? La. Bui. Ganna buusaa jira rakkoon qabu buusaa. Xiyyiitii xiyyiitii dishkaa yelle. Safaanaa kanan jiru. Jazba. Miliyoon. Maqaan kun. Afaan kun. Haadha koo baga nagaa dhufte dubbadhamma afuurri waaqa si jaalatamteerta waaqayyoon biratti. Waaqayyo laal jireenya kee kabara baraa kasitti dukkanaa'ee adarraa ifa keessa jiraatta. Dhageeffadhu. La, dhageeffadhu biraanu. Ani coraan keenya jibbeera tana. Viidiyoo yoo baate malee wallaahi as keessa hin teettu si bilookaan. Warabbal kaaba. Viidiyoo yoo baate sirra dhaabee jira kun. Taragaagaa ibannaatiin baati hafuura waaqaatiin hin baattu kadhannaa taasisuu jira. Asbay yaadoo qofaa Miliyoon nama waaqaatu sitti dubbatu jira. Yeroo tokko hafuurichi isaanitti kan warraa kana fayyadame nama waaqaatu dubbataa dafii bayi waan isaan jiran dhagaye. Nama waaqaatu kadhannaa sii goona daf. Aboo viidiyoo bayi gaafadhu yookaan annatti hin dheeressin. Viidiyoo bayi waan feete nu gaafadhu. Kalaas amata dhibba jiraattaati. Maqaa gooftaa Yesuusiin kan itti dukkanaa'e hundi irraa ka'ee jira. Balleessin achumaateettu. Achumaateettu hin balleessina. Asuma dhiqaatee Jagana balleessiti yoo as guddatte.
Mana keessa ol fiiguun ta'u. Yeroo booda kan rabbiidoo sa'aatiin kubii kadhannaa nama hedduu taasisu jenna. Bageetaa Yesuus. Maqaa isaatiin hafuura waaqaatiin hafuurri sirra jiru guutuun haa waraanamuuf. Waggaa bageetaa Yesuus. Waggaa bageetaa Yesuus. Sabbara gaafa du'an gaafa du'an. Gaafachuun danda'u bannaatachuun nama tokko taanaa Ishi nagaafadhu waaqni si jaalateera nagaafadhuti waaqni si jaalate. Okay. Ishi mucaan kun dhuguma garaatti baattee kana bicha barbaade. Dhuguma garaatti baattee haadha tokko. Waaqa jedhame. Waaqa dhuguma garaa baatteetti. Ishi mucaan kun maal godhee galii galabaxxarree mucaan kun koo sheedhaaf nama waa hedduu godheedha ko. Okay waa galatoo amma hafuurri waaqaa yoo guusi jaalatu kana gaaffii feete gaafachuu mirga qabu. Waan nan hafuurri waaqaa si jaalatudha si galee gaaffii si keessatti ani waan siin jedhu tokko nama tokko amma nama walmaa guddaa si oolee nama biyya tokko dhageeffadhu ka isii oolee malee anaa oolee ree lubbuuti isii oolee bar qoyka isii taaptaap godhe malee ana sa'a jira kodi kun dhageeffadhu ka wal dhagaa wayyu ati waaqayyoon kana karte Dikati nama waaqayyo isin nama waaqayyo. Wallahi billahi Muzayid wallahi billahi ana mantaaje wallahi mantaaje dheeradha waa akkana bareedu tani tabi joone waaqa bareedu biraanu dhageeffadhu waaqayyoon kana karte tuni sa'i karakarni jenne basiin bulfannaan buusni arabbeedha waan akkana Ani bara sira yaada qabaayu. Isin akka nama waaqayyo waliin hin dubbanne biraanu waliin haa dubbatu. Dogongorri uume achitti. Ani ilaabar anaa niitii banatee tuni kadhatamuu fi qaba kattiin yatti waaqaati bageetaa Yesuus video ba yaadoo ko video bay anas si karannaa si taasifna video qabi nama laataa wal nageenyu nama waaqaatti si jaalate waan isaan jedhamu. Nama waaqaa jara faana haasa'eeti. Nama waaqaa faana haasa'e. Namni waaqaa yoo akka tasaasi muufate rakkoo keessa seensa waan ta'eef jaratti haasa'e ishee viidiyoo bana. Ishee amma fakkeenyaaf amma dhageeffadhu kasitti himaa dura. Itti abuu nafalaan kaasin itti nama waaqaatti kaasin sagalee oolu. Ishee amma fakkeenyaaf ishee amma jaalalti musliima amantaa mana gaafata. Jaalalti moo? Hin gaafata. Hin gaafata. Hin gaafatu jaalalti amantaa hin gaafatu. La shariyaa kee islaamni akkana jetti. Nama waaqaatiin beeka maal jedha beektaa? Jalqaba nama shamara takka yoo jaalatte imaana isii jaaladhu jedhe tokkoffatti nuu kaa'ee sii galee imaana jechuun amantaadhaan wal qabata imaana jechuun nama rabbii ofii sodaatu jechuudha sii galee nama salaatu nama soomu nama tokkummaa rabbii beeku sii galee innaa hin jira mooree hin jiru amma shi waa'een amantaa jaalalli jalqaba yoo nama jaalachuu feete yoo filachuu feete nama gaarii filadhu jedha rabbiin hin jira moo hin jiru. Garuu ifata minaan godhetti ani waa'ee amantaa tun ta'in jaalalli si qabii taanaan abbaa barbaadde jaalachuu dandeessa. Amantaa gaddeetaa amantaa hin daangessu. Okay, shi maaliif akkas jettee atama? Waan jedheef qaba. Ana jaalatte? Waaqa jaalachuun hin ta'u. Nama waaqaa jaalachuun dhorkaadha. Biraanuu Mustafaa jaalachuun mirga qabde. Sin dhorku sin daangessu. Lakkaan isaaniif feene kan isaan hin barbaadne. Nama waaqaa jaalachuun hin ta'u karoora irraa dabsuu jedhama. Aboo Mustafaa taasise. Lakkaan isi taasuu barbaade bakka gatin taane hin ta'u jedha bakka. Qoy miliyoon hin deemtaa qoy. Isaan gaaffii ati gaafatte akka nama waaqaa taanii sii deebisan. Amma osoo gaaffii isaan gaafatte sana haasaa itti baay'isuun hin ta'u nama waaqaa. Amma gaaffii isaan gaafatte sana nama maal jedhee sii deebisa. Jaalalli sararraayyuu nama qabdii jedhee sii deebisa. Anam amantaa waliin furoon akkanatti deebite kun. Akkanatti deebina. Isaan nama waaqaati. Waa guddaa laata. Nu gaaffii akkana sii deebisuu dandeenya waan ta'eef isaan amma akkasii sii deebisan nama waaqaati. Kanaafuu jaalalli isaan illee uma jaalatu. Aboo nama biraa galchi yalla. Ishi nama waaqayyo waan ta'e isin gaafadhu. Isiniifan natti hin baay'isin kala. Natti hin baay'isin. Ciki hin danda'u. Maqaan Yesuus nama nu dawwale rabbii jedhaan buusin ametti miloo gashti
nama keessa Wallahi biraanu dhageeffadhu. Biraanu karoora nama waaqaa balleessite rakkoo guddaa keessa seenta. Ani bari wallaan isiillee jaaladhe ofii karoora nama waaqaatti illee bu'uun barbaadu fi mettiillee jaaladhe akkuma taanummaa yaa waaqayyo akkam na goota. Ilaali ittuma laalaatiin tartiiba deebisi. Dubbi keessaan naa dubbiftu. Gaaffii sin gaafadha. Akkasuma yaa keessan si dubbisa. Amma waan tokko sin gaafadheen bu'aan ifatama afaan. Abboo isin nama waaqaa nama biraa maan galchine akka waan namni waaqaa tokkicha kana qofa ta'eetiin muyyattii takkitii ta'e irra martanii akka rumichaa. Fidaa ol galcha ijoollee. Fuula qabdi. Kunoo takko hin agalchaatte. Abboo barre dhagee amma nama waaqaatu ba'i jedhee malee wayii guutuu viidiyoo baasaan. Buluu jakiyyatu na ajaji. Kunoo jiituu baasa. Jiituu mucayyoo shaggar baasaa viidiyoo baatu. Viidiyoo bayaadoo ko. Koy. Sagalee isaanii haa dhaganii koy. Namni waaqaa sagalee haa dhaga'u yoo taate. Namni waaqaa sagalee. Wayii nagaa jirtu. Akkam nagaa Nagaa waaqaa si baata waadoo ko baga nagaan nufti. Nama waaqaa foon dubbatinaa. Ishi cadhibne miliyoona dubbisi dhufu. Galata waaqayyo akkam. Jiitu. Miliyooni Galata waaqayyo. galata waaqaa minaamini viidiyoo bay. Yalla. Video bay. Video bay. Michoo maal gootanii kana michayyoo Waan isaan jedhanii faara dubbii. no gaaffii laafan ol seene bara. Kootu bu'ii. Gaaffii biraadhiis. Bilook. Intiraami. Kanaa carra qabeettii taateeti. Nama waaqaati isaan. Mutichi kan kee gassin deebiini. Kole. Ajuu. Waan isa gala fuutu waan itti beektu waa'ee waaqa. Waan eegetee keessa si haa gara fuuleedhaan. Bushti. Qinxiraamiin tun. Nama waaqaa karakarti jazbaan. Aliyyi maa ergat? Aliyyi olaa ta'itti olaa bade ta'itti. Olaa Yesus. Nagaan akkam? Dhageeffadhu biraanu amma bakka nama waaqaa si buusee jira waggaan hin deebi'a. Ayye. Obboleessa argaarta kan hafuura nuu kenname eessarraa? Viidiyoo bay. Ani immoo? Viidiyoo bay. Waggaa wageetaa bay Yesus. Yalla. Bay dafika maqaa waaqaatiin bay Yesus Kiristoos simdaf. Nama waaqayyoo faaranii. Atu bari haa tulle beekaa. Oyo abbaan baye. Nauta. Uta. Qabrii malee nu argitu deem. Donkooro. Nama waaqaa harakkara nama waaqayyo waaqa kenneef. Jazba. Anatu itti isinirraa isinima. Nama waaqaatu waaqa kenneef inni akkami karaa nama waan waaqa dabarsee fi biraalita. La'an shaklak. Atu asbayi namaan jedha jazbaan akka kaasaa. Asbayi namaan jedha waaqayyo fuula laaluuf. Fokkatan nama hafuurri waaqaatti baafatan. Jazba. Meeka biraa dafaa warroonni waaqayyo walii dubbachuu barbaadda. Waaqan nu ergamtoota namni dubbachuu barbaadda dafa. Gara gubbaatti ol gara. Warroonni isin dhibellee maaliif asirra keettanii wanti kanarraallee. Kottaa warri waa dubbachuu barbaadan hundi keessan bagii taaba Yesuus dafa. Waggaa'u. Seexanni qalamteerti adda. Kottaa seexanni gorramtee jirti. Ergadhaa ol galaa wasin ergine ol galaa. Kottaa nama waaqayyootti si waamaa jira namni sagaleen keessan jaalatame. Akkatti isin jaalatan gubbaa kanarratti. Maaliif namni kun nama waaqaati? Yaa. Warri dhuftan baga dhuftan. Gara mana waaqaatti baga dhuftan ashuu. Salaamualeykum. Hey. Nagaa siif haa ta'u. Nagaa siif haa ta'u. Alaikum salaam. Akkam nagaa? Bageetaa ba Yesus. Viidiyoo bana gaaffii yoo qabaatte.